Hello friends, akkam jirtu? Nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Har'a viidiyoo haaraa motor cooling system yookiin kutaalee qorrisiistuu motoraa kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Akkuma argitan seensa kanarratti kutaaleen qorrisiistuu motoraa maal akka ta'anii fi akkamitti akka isaan hojjetan asirratti ibsamanii jiru. Kanaaf barumsa gahaa argattu waan ta'eef na duukaa akka buutan kabajaanan isin gaafadha. Barumsi kun kan barbaachiseef manjaa fiqaadii yookiis immoo eeyyama konkolaachisummaa kanneen fudhachaa jirtan akkasuma fudhachuu kan barbaaddan barattoonni yuunivarsiitii garaagaraarra makaanikaal injinariingiidhaan barachaa jirtan barumsa kanarraa faayidaa guddaa argattu jedhee waan hin amanuu fi barnoota kana sabskiraayib sheer gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa dhaloota biraan ga'aa na duukaa bu'aa. Egaa asuma irratti akka argitanii konkolaataanii keessi konkolaataa injiiniin yookiin motoraan waan hojjetuu fi injiiniin kun qaama ho'uu danda'u yookiis immoo qaama humna ho'aa maddisiisu waan ta'eef konkolaataa irratti dhiibbaa uumuu waan danda'uuf kutaan qaama kana qorrisiisu jiraachuu qaba. Kutaan qaama kana qorrisiisu immoo kanneen akka raadiyeetaraa akkasuma raadiyeetaraa kan akka paampii bishaanii, teermostaatarii, hoozii yookiis immoo dabarsituu bishaanii fi kanneen akka qadaada raadiyeetarii dabalataanis faaniin yookiin veentileetariin qaamota murteessoo ta'anidha. Kanaaf nuti har'a sirni yookiin kutaaleen motora qabbaneessan yookiin kuuliingi siistemiin kuni ho'i uumamu motora irratti miidhaa akka hin geessifnee fi motorri akka bu'a qabeessa ta'u gochuudhaaf nu gargaaru. Tooftaaleen ho'ii motora keessaa ittiin dhabamsiifamanii karaa zayitiidhaan ni dhabamsiifama. Karaa aara baaftuun yookiis immoo qaamni injiinii keessatti boba'aa fi qilleensi gaafa gubatanii ba'an gara alaatti ni gadhiifamu. Gara alaatti yeroo gadhiifaman sana ho'a baay'ee fudhatanii gara alaatti ba'u jechuudha. Karaa kanaanis ho'i baay'eensaa gara alaatti ni dhabamsiifama. Dabalataan bishaanii fi qilleensaan injiiniin yookiin motorri akka qorru ta'a. Egaan zayitiin qaama lalaafisuu keessatti kan fayyadu utuma ta'ee osoo jiru dabalataanis qorrisiisuudhaaf yookiis immoo injiinii keenya akka inni humnaa ol hin ho'ineefis nu gargaaraa jechuudha. Har'a kan nuti ilaallu kanneen akka qilleensaa fi bishaanii akkamitti motora qorrisiisuu danda'u isa jedhu wal wajjiniin duukaa buunee ilaalla. Motorri kan inni ittiin qabbanaa'u karaa lamaanii. Isaanis tokko bishaaniin yookiin dhangala'aadhaan ni qabbanaa'a yookiis immoo ni qorrisiifama. Dabalataan immoo qilleensaan rukutamee injiiniin duubni isaa qilleensi itti buufamee akka qorru ni ta'a jechuudha. Egaan konkolaataan bishaan yookiin dhangala'aatiin qabbanaa'an kutaan kun qaamota armaan gadii of keessaa qabu. Isaanis jalqaba irratti raadiyeetariidha. Raadiyeetariin kun akkuma amma ilaalle qaama gara alaa irratti kan argamu ta'ee qorrisiisuudhaaf kan inni gargaaru. Kan biraan teermostaatii yookiin teermostaatar kan jennu ni jira. Teermostaatarii akkasuma gola bishaanii yookiin watar jaakkeetti, paampii bishaanii watar paampii jennee afaan Ingiliffaatiin isa waamnu, ujummoo olii fi ujummoo gadii jedhamanii upper hoosii fi lower hoos kan jedhaman jiru. Kan biraan ekspaanshin taankariidha. Taankarii bishaan nuuf qabatudha. Dhumarratti qadaada raadiyeetarii pireeshar valvii fi vaakium valvii jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Isaan kun qaamolee qorrisiistuu dhangala'aatiin yookiin bishaaniin kan qorrisiisan qaamolee jiranidha. Tokkoon isaanii kana maal akka fakkaatanii fi akkamitti akka hojjetan ilaalla jechuudha. Kanaaf meef suura kana yookiin footoo kana haa ilaallu. Suura kana asirratti gaafa ilaallu fakkeenyaaf asirratti heat exchanger yookiin raadiyeetar kan jedhu kana argina. Qaamni asii ol dhaabatee jiru kun akkuma isin asirraa argitan kana qaamni kun raadiyeetariidha. Raadiyeetariin kun qaama bishaan ho'ee injiinii keessaa bahu kan qorrisiisudha. Bishaan qorree
loyer hoozii yookiis immoo ujummoo gadi aanu kanaan kallattii kanaan bishaan dhufee eessa seenaa dhufee gara injiiniitti seenaa jechuudha. Akkuma argitan kana egaa injiinii seenee bishaan kun ho'a injiiniin ofitti qabatee jiru maal godhaa fudhatee gara alaatti appera hooziidhaanii gara alaatti yeroo naanna'ee karaa gubbaa kana dhufuu karaa kana dhufee naanna'ee teermoostaatar kan jedhamtu wanti xiqqoon tokko jirti wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Teermoostaatiin kun yeroo bishaan kun as keessa naanna'ee dhufee yeroo as ga'u bishaan kun gara hurkaatti jijjiirama. Gara hurkaatti yeroo jijjiiramu pireeshariinsaa yookiin humni bishaan kanaa baay'ee dabalaa. Waan dabaluuf wanti teermoostaatii jedhamtu kun humna sana maal gootii qabuu waan dadhabduuf ni banamti jechuudha. Pireeshariin sun gara hurkaatti waan jijjiirameef akkuma bishaan yeroo ho'istan abiddarra qadaada isaa asii ol dhiibee bahu sana aaraan bifa aaraatiin bahu sanatti teermoostaatii kana dhiibdee ni baati jechuudha. Erga bahee booddee kallattii kanaan apper hooziin kun ni jira. Apper hooziin kun fuudhee gara raadiyeetariitti ni dabarsaa jechuudha. Gara raadiyeetarii kanaatti bishaan ho'aatu karaa gubbaa kana dhufee maal ta'a? Raadiyeetarii kanatti deebi'ee nama. Raadiyeetariin kun egaa ni qorraa. Akkamitti qorra yoo jettan bakka kana maaltu jira? Bileedii yookiis immoo faaniin jira. Ventileetariin kun motoriidhaan ni naanna'a. Kiraankishaftiin as jiru kun ni naannessa. Yeroo kun naanna'u qilleensi dhufee raadiyeetarii kana rurrukutaa jechuudha. Haa ta'u malee teermoostaatiin keenya bakka kanadha kan ishiin jirtu. Bakki kun paampiidha. Paampiin kun maal godhaa? Paampiin yeroo baay'ee bishaan raadiyeetarii kana keessaa bahu jala kanaan rukutee akka inni bishaan gara injiiniitti dabarfamu kan godhudha jechuudha. Kanaaf egaa ekspaanshin taankariin bishaan qabachuudhaaf yookiis immoo akka riizarvariitti bishaan nu barbaachisu qabatee as keessa taa'a. Yeroo raadiyeetarii kana keessa bishaan dhumu bishaan kallattii kanaan dhufee gara raadiyeetarii kana keenyaatti gadi nam'aa jechuudha. Kanaaf yeroo immoo bishaan hurku bifa hurkaatiin pireeshariin bishaan kana baay'ee kan dabalu yoo ta'e bifa hurkaatiin deebi'ee dhufee ekspaanshin taankarii kana keessatti kuufamaa jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee qaama kana raadiyeetarii kanas ekspaanshin taankarii kanas paampiis teermoostaatariis qadaada raadiyeetarii bakka kana jirtu kanas tokkoon isaanii faayidaa isaanii wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaan firoota raadiyeetariin kun maali? Raadiyeetariin kun duubni isaa qaama sharshaarraa ta'ee bishaan karaa tokkoon itti nam'ee keessa darbuudhaan qorrisiisuu kan danda'u jechuudha. Bishaan yeroo motora seenu ni ho'a, ni beekama. Maaliif injiinii keessatti qilleensii fi boba'aan walitti makamanii humna ho'aa yeroo uumanitti injiiniin keenyas humna guddaadhaan ni ho'a. Ho'i sun dhabamsiifamuu qabaa jechuudha. Ho'a sana egaa bishaan yeroo keessa nam'ee bishaan sun ho'a fudhatee gara alaatti deebi'ee yeroo dhufutti eessatti nam'aa? Gara raadiyeetarii kanaatti nam'aa jechuudha. Raadiyeetariin kun egaa raadiyeetariin kun bishaan raadiyeetarii kana keessatti erga nam'ee booddee kallattii kana keessa asiif achi deemuudhaan hamma dhufee bakka kana ga'utti qorraa deema jechuudha. Gara oliitii asii gadeetti yeroo dhufu qorraa deema. Faaniin immoo naanna'uudhaan qilleensi duuba raadiyeetarii kana akka rukutuu fi qilleensi alarraa dhufu bishaan sana keessaa rukutee ho'i gara alaatti envaayiromentiitti akka dhabamsiifamu godhaa jechuudha. Akkuma beekamu egaa raadiyeetariin kun qadaada qaba bakka kanatti iddoo kanatti qadaada qaba. Qadaadni raadiyeetarii kun yeroo baay'ee kansaa ta'uu qaba. Kansaa ta'uu qaba seeraan itti qadaadamuu qaba. Kansaa yoo ta'uudhaa baate bishaan yeroo baay'ee gara alaatti hurkaan waan bahuuf dafee bishaan raadiyeetarii kana keessaa ni dhuma jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee qadaada isaa malee fayyadamiina. Yeroo baay'ee immoo bishaan qulqulluu fayyadamaa raadiyeetarii kana keessatti yeroo naqxan bishaan qulqulluu fayyadamuu qabna jechuudha. Akkasuma qadaadni raadiyeetarii amma nuti jennu kun ishee kanadha. Raadiyeetariin irratti kan inni argamu. Qadaadni raadiyeetarii kun kansaa ta'uu qaba isiniin jedheen jira. Qadaadamuu qaba raadiyeetariin keenyas yeroo fayyadamnu sirriitti qadaadamuu qaba.
Haa ta'u malee qadaadni raadiyeetaraa kun karaa jala isaatiitiin garagalchinee yeroo ilaallutti valvii lama qaba. Valvii yeroo ani isiniin jedhu ispiriingiidhaan duubaaf fuulduratti kan deddeebi'udha kuni. Fuuldurattis duubattis hin jedha. Yeroo raadiyeetariitti asii gadi qadaaddanii bishaan raadiyeetarii keessaa yeroo hurkutti bishaan hurketti vaakuum pireeshar kan jedhamtu jirti. Vaakuum pireeshar ishee kana jechuudha. Valvii harkisaa jenna. Vaakuum pireeshariin kun ishee jalaati. Ishiin jalaa kun isheen kun jechuudha. Isheen kun vaakuum pireeshar jedhamti. Yeroo motorri ho'ee booda raadiyeetariin akka hin suntuurreef bishaan ekspaanshin taankarii keessaa gara raadiyeetariitti akka deebi'uuf qaama tajaajiltudha jechuudha isheen kun. Kanaaf maal gooti? Hin banamti. Yeroo bishaan raadiyeetarii keessaa dhufu isheen kun hin banamti. Banamteetu bishaan raadiyeetariitti akka deebi'u gooti jechuudha. Valvii dhiibbaa yookiin immoo pireeshar valvii kan jennu immoo ni jira. Inni immoo isa kamidhaa? Isa kanadha jechuudha. Pireeshar valviin kun isa ol aanee argamu kanadha. Inni kun immoo maal godhaa? Yeroo bishaan baay'ee ho'etti raadiyeetarii keessaa bifa hurkaatiin qaama kana ol dhiiba jechuudha. Qaama kana ol dhiibuudhaan dhaqee maal godhaa? Bishaanichi bifa hurkaatiin taankariitti dhaqee dabalama jechuudha. Taankarii jirtu sanatti dhaqee guutamaa achi keessatti qorrisiifama jechuudha. Kanaaf isa kana maal jennaani? Pireeshar valvii jennaa. Ishee xiqqoo kana immoo vaakuum valvii jenna jechuudha. Kun lachanuu qaama qadaada raadiyeetarii kanaadha jechuudha. Qaama raadiyeetarii kanarra jiru jechuudha. Lachuun isaaniitiyyuu. Kanaaf akka kanatti haa hubannu. Inni kan biraan ujummoo olaanu yookiin immoo upper hose kan jennu kun ni jira asitti akkuma argitan kana. Raadiyeetarii fi motora irraa gara oliitti kan argamu ta'ee bishaan motora keessaa gara raadiyeetariitti dabarsa. Motora irraa bishaan dhufu gara raadiyeetariitti kan deebisu ujummoo isa gara oliiti jechuudha. Upper hoseidha. Lower hosiin immoo bishaan qorre raadiyeetarii keessaa fuudhee gara injiiniitti ni dabarsa jechuudha. Kanaaf lower hose jennaani. Lower hosiin kun egaa akkuma argitan innis akka kanatti xiqqoo irraa ni qal'ata. Bishaan injiinii keenya seenu ni qal'ata irraa. Kanaaf raadiyeetarii irraa fuudheetu gara injiiniitti kan nuuf galchu lower hose yookiin immoo ujummoo isa gadi aanu jenneetu waamna jechuudha. Kan biraan baay'ee murteessaa kan taate teermoostaatariidha. Egaan firoota koo teermoostaatar kan jennuun fuula iskiriinii kanarratti akkuma argitan teermoostaatariin ishee kanadha. Ispiriingiidhaan qaama xaxamtee jirtudha. Cuftuu yookiin valvii dhangala'aan hanga motorri ho'a barbaachisaa irra gahutti cufamee banamuun kan ho'ee yookiin tempireechara motoraa kan to'atudha jechuudha. Injiinii yeroo ganama motorri keenya ni qorraa. Yeroo sana teermoostaatariin kun cufamteetu teessi. Motorri keenya immoo ho'ee bishaan dhaqee qorrisiisuudhaaf injiinii seene sun hurkaan ho'a ta'ee bifa hurkaatiin yeroo bahu dhufee fuula kana ol dhiiba jechuudha. Ishee kana yeroo dhiibutti ni banamti. Yeroo banamtu sanatti bishaan bifa hurkaatiin injiinii keessaa bahu sun dhaqee maal ta'a? Gara raadiyeetariitti darba jechuudha. Kanaaf teermoostaatariin kun baay'ee murteessituudha. Yeroo tokko teermoostaatariin kun ni zaagdi. Zaagdee bakka jirtu sanatti cufamtee banamuu diddi. Yeroo sana egaa motorri keenya baay'ee ho'a. Kanaaf yeroo sanatti rakkoon konkolaataa keenyaa teermoostaatarii kana ta'uun hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf teermoostaatariin keenya akka hin zaagneef yookiin immoo akka hin ligidoofnee fi kuulaanti kan jedhamu jira. Dhangala'aan zayitii fakkaatu kuulaantii sana raadiyeetarii keenyatti bishaan yeroo naqnu wajjin itti naquu qabna jechuudha. Isa dhumarratti kan ilaallu ta'a. Inni kan biraan golgaa bishaaniiti yookiin waatar jaakkeetti kan jennudha. Akkuma argitan fuula kanarraa injiiniin keenya qaama uraa qaba yookiis immoo bishaan kan keessa yaa'u bishaan qaama kana keessadha jechuudha deemee as keessa seenuudhaan uraa kana keessa darbee keessa injiinii keessaa ho'a harkisee ho'a gara alaatti kan baasu waatar jaakkeettii jennaan jechuudha. Kanaaf waatar jaakkeettiin kun egaa qadaada injiinii yookiin injiinii yoo ilaaltan uraadha qaamni isaa kun bishaan akka keessa yaa'uuf yookiin akka keessa darbuuf kan
kan tajaajiludha jechuudha. Kan biraan paampiidha. Paampii bishaanii yookiin immoo pireesharii bishaan sanaa injiinii keessa akka salphaatti keessa naanna'uu kan danda'u rukutee bishaan sana gara injiiniitti kan ergu paampiidha jechuudha. Paampiin kun yoo argitan asitti bifa ilkaan ta'e of keessaa ni qaba, ni naanna'a. Asitti yoo argitan ilkaan ni qaba. Isaan kun ilkaan paampii keenyaati. Isaan kun roteet godhan ni naanna'a jechuudha. Maaliin naanna'a yoo jettan paampiin kun makaanikaaliidhaan naanna'uu danda'a. Makaanikaalii yeroo isin jedhu paaworii kiraankishaftii irraa yookiin paaworiidhuma injiinii kanarraa bahuun asitti yoo argitu ta'e dhufeetu paaworiidhuma kanaan dhufee kana naannessa jechuudha. Kana yeroo naannessu paampiin keenya bakka kana jirti. Watar paampiin ishee kanadha. Kiraankishaftii keessaa kiraankishaftii yeroo naanna'utti beeltii kanaan yookiin immoo qabattoo kanaan wal qabatee naanna'a jechuudha. Kun naanna'e jechuun immoo ilkaan kun ni naanna'a. Bishaan karaa kana seenanii gar-tokkoon dhaqanii bahanii injiiniitti akka seenan ta'a jechuudha. Kanaaf paampiin keenya egaa gosa garaagaraatu jira. Haalli paampiin ittiin hojjetamu yookiis immoo bifa garaagaraatu jira waan ta'eef paampiin gosa tokko bichaa miti. Dhangala'aa fi wanta nuti dabarsuu barbaannu sanarratti hundaa'ee paampii gosa hedduutu jira. Garuu paampiin bishaanii kan mataa isaa danda'e ta'uusaa asirratti hubachuu danda'uu qabna. Faayidaan isaa garuu bishaan rukutuudhaan bishaan raadiyeetara keessaa bahu gara injiiniitti akka darbu ergaa jechuudha. Inni kan biraan ekspaanshin taankariidha. Ekspaanshin taankarii kan inni isiniin jennu bishaan qabattee kan teessudha jechuudha. Raadiyeetarii keenya irratti bishaan kuustii. Bishaan sun yeroo raadiyeetarii keessaa dhume bishaan akka raadiyeetariin keenya hin cabne yookiin immoo walitti akka inni hin laxxafamnetti bishaan gaditti ergiti jechuudha. Kanaaf ekspaanshin taankar yookiin immoo akka riivarzaraatti akka of eeggannootti bishaan nuuf qabattee teessi jechuudha. Kanaaf bishaan yeroo yerootti taankarii kanatti naquu qabdu. Bishaan qulqulluu, bishaan qulqulleeffame ta'uu qaba. Bishaan isin fayyadamtanii. Kanaaf taankarii kanarratti qadaada ishii bantanii bishaan itti naqxu. Akkasuma raadiyeetarittis ni nam'aa jechuudha. Inni kan biraan faaniidha yookiin veentileetariin gosa garaagaraatu jira. Akkuma dura isiniin jedhe makaanikaaliin kan socho'an, elektirikaaliin kan socho'an ta'uu danda'u faanonni kuni. Faaniin kun egaa ni naanna'a. Roteet godha. Bileedii kanaan yookiis immoo qaama bileedii isaa kanaan qilleensa qabee rukutee gara maaliitti rukutaa? Gara raadiyeetariitiin yeroo inni rukutu bishaan sun immoo ni qorraa jechuudha. Kanaaf elektirikaaliin yookiin humna baatirii irraa dhufuun kan qorru jiraachuu danda'a. Akkasuma humna ho'aatiin illee kan naanna'u jiraachuu danda'a jechuudha bileediin keenya kun. Inni kan biraan ittisa ligidaa'inaati yookiin kuulaantii isa jennudha. Dura isiniin jedheen ture yeroo konkolaataan yookiin injiiniin keenya yeroo qorrutti bishaan fayyadamna. Bishaan sun yeroo yerootti sarara upper hoozii fi lower hoozii warra jedhaman sana ni cufa. Bishaan ni zaaga waan ta'eef oksijiinii fi haayidroojinii irraa waan uumameef korroozhinii yookiin zigatii uuma. Zigatiin sun akka qulqulleeffamuuf kuulaantiin kun yeroo yerootti itti nam'uu qaba jechuudha. Kun bifa dhangala'aa keemikaala kuulaantii jedhamudha. Kuulaantii kana raadiyeetara keessanitti naquu qabdu. Raadiyeetara sanatti bishaan kuulaantiin kun hin nam'u yoo ta'e sararoonni ni cufamu. Sararoonni sun ni cufamu akkasuma teermoostaatarii isheen duraa sun banamuu diddi hin zaagdi jechuudha. Kanaaf egaa yeroo yerootti kuulaantiin kun raadiyeetara keenyatti nam'uu qaba jechuudha. Kan biraan qaama qabbaneessituu motoraa qilleensaan kan qabbaneessan kan jennu fiinsii kan jedhamu jira. Fiinsiin jechuun qaamni motoraa mataansaa qaama mummuramaa ofirraa qabaachuu danda'a. Asirratti yoo ilaaltan kun amma motoradha. Kun amma motora ta'eetu qaama mummuramaa yookiin sharshaarraa ta'e tokko duuba motoraa irratti ni uumama motora tokko tokko irratti. Kun maaliifi kana keessa qilleensi yeroo darbu yeroo rukutu qilleensi sun ho'a injiinii sana keessa jiru hamma ta'e tokko ni hir'isa jechuudha. Kun fiinsii jedhama. Fiinsiin kun sharshaarraa kan ta'e qaama motoraa irratti kan hojjetamu jechuudha yeroo motorri hojjetamu. Inni kan biraan sassaabduu motoraa. Ishiin kun amma sassaabduu qilleensaati. Qilleensi sassaabamee injiinii kanarra akka turu kan gootu sassaabduun qilleensaa ni jirti. Inni sadaffaan faaniidha. Faaniin qilleensa gara motoraatti
akka inni rukutee galchuu duuba motoraa akka inni qilleensi rukutu qilleensi qorraa yeroo rukututti qorri inni hir'ata jechuudha. Isaan kun karaalee nuti ittiin injiinii keenya qorrisiisuu dandeenyuu fi ho'a dhabamsiisuu dandeenyu jechuudha. Haa ta'u malee of eeggannoon nuti qaama qabbaneessituu motoraatiif taasisuu qabnu maali jennee yoo ilaalle faaniin cabee fayyadamuu hin qabnu. Bileediin yookiis immoo faaniin qaamni ishii sun ishiin baatee gaafa babbaaftee jirtu sun caccabuu hin qabdu. Sana yoo ta'e qilleensi akka gaariitti gara raadiyeetarii fi injiiniitti hin darbu jechuudha. Inni kan biraan qadaada raadiyeetarii kansaa fayyadamuu qabna. Yeroo baay'ee kun dhiibbaa uumaa raadiyeetarii qadaada mataa isaatiin fayyadamuu qabna. Kan biraatiin hin fayyadamina. Inni kan biraan naannoo motoraa bishaanii dhimmisu akka hin jirre mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Hoosota yookiis immoo daddabarsoo bishaanii sana uraa qabaachuu hin qabanii. Bishaan yoo dhimmise bishaan ni dhangala'a. Bishaan sun dafee raadiyeetarii keenya keessaa ni dhuma. Bishaan sun yoo dhume immoo injiinii keenyaaf ho'aaf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ujummoon bishaanii sirriitti hidhamuu qaba. Akkasuma bishaan gahaa raadiyeetarii keessa jiraachuu qaba. Fiinsiin raadiyeetarii yerootti qulqulleeffamuu qaba jechuudha. Raadiyeetariin duubni isaa dastiin garaagaraa yookiis immoo xuriin garaagaraa itti qabachuu danda'a. Qilleensi akka gaariitti keessa akka hin yaane waan godhuuf duuba isaa yerootti qulqulleeffamuu qaba jechuudha raadiyeetariin keenya. Kan biraan ho'a motoraaf kanneen sababa ta'an motorri maaliif ho'a yeroo tokko tokko konkolaataa osuma ooftanii karaarra yeroo jirtan motorri keessan ni ho'a, injiiniin ni ho'a. Kun maali? Faaniin garagalee yoo hidhame ni ho'a. Faaniin akka qilleensa galchutti yeroo hidhamu kallattii qaba. Kallattii qilleensa rukutee galchu sanaan hin hidhamne yoo ta'e garagaleera yoo ta'e ni ho'a jechuudha. Kan biraan fireeniin harkaa osoo sirriitti hin gadhiisiin yoo konkolaachiftanii konkolaataan fireeniin harkaa gommaan akka lafa qabatuufi kan inni gargaaru. Sun otoo sirriitti hin gadhiisiin yoo konkolaachiftan gommaan akka lafa qabatu godha. Sun immoo maal godhaa? Boba'aa keenya sin fixaa. Dabalataan immoo injiiniin keenya akka ho'u humna cimaa akka barbaadu gargaaru godha jechuudha. Kanaaf fireenii yeroo gallakkistan sirriitti gallakkisaa. Yeroo hiitanis immoo sirriitti ol qabaatiidha jechuudha. Kan biraan ujummoon bishaanii yoo tarsa'e bishaan yoo gara alaatti kan gallakkisu ta'e bishaan ni dhuma. Bishaan yoo dhume immoo injiiniin keenya qorrisiisuutu dhaba waan ta'eef ni ho'a jechuudha. Kan biraan teermoostaatiin banamuu dhabuudha. Teermoostaatarii isinitti argisiiseen ture waan isheen fakkaattu egaa teermoostaatariin sun sababii ligidaa'uutiin gaafa isheen banamuu diddu injiiniin keenya guutummaatti ho'a jechuudha. Kan biraan raadiyeetariin ligidaa'uudha. Qadaada isaa malee fayyadamuu akkasuma chiingaan paampii laafuu isaan kun injiiniin keenya ho'uuf sababa ta'u jechuudha. Gommaan ilkaan dhumeen yeroo gargaaramu maarshii ulfaataa yeroo dheeraaf yoo fayyadamne akkasuma qaamni dabarsituu fi paampiin bishaanii yoo caban motorri qilleensaan qoru yoo ta'e fiinsiin duuba motoraa sana irratti bifa sharshaarraa ta'e sun yoo caccabanii irraa dhuman motorri keenya ho'aaf saaxilama jechuudha. Isaan kana sirriitti ilaaluu qabna. Yeroo yerootti qaama jijjiiramuu qabu jijjiiruu qabna. Bishaan keenya bishaan qulqulluu fayyadamuu qabna. Bishaan keenya illee xuraa'uu waan danda'uuf yeroo yerootti bishaan keenya qayyaruu qabna. Akkasuma egaa raadiyeetara keenya qadaada isaatiin fayyadamuu qabna jechuudha. Egaan asirratti kan biraan kan nuti ilaallu ho'a motoraaf sababa kan ta'an ilaallee turre. Ho'a motoraatiif sababa kan ta'an fe'isa darbaa ta'ee yoo feene akkasuma ni ho'a. Zayitiin motoraa yoo xiqqaatu akkasuma yoo xuraa'e zayitii yoo xuraa'e yoo xiqqaate bishaan raadiyeetara keessaa yoo xiqqaate fireeniin motoraa yeroo dheeraaf yoo fayyadamne fireenii gadi qabnee yoo turre akkasuma ni ho'a jechuudha. Raadiyeetariin ligidaa'uu fi qadaada isaa malee fayyadamuun kontaaktii poointiin yookiin paantiinaa kan jedhamtu jirti. Isheenis cufamtee banamuu yoo diddu motorri keenya ni ho'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti firoota koo asitti kan nuti sirriitti dagachuu hin qabne qaamolee qorrisiisan kana sirriitti
of eeggannoo gochuufii qabna jechuudha. Qaamolee motora keenya kana qorrisiisan sirriitti of eeggannoo hin goonu yoo ta'e konkolaataan keenya ho'uu danda'a. Keessumaa raadiyeetaraaf kan isin gochuu qabdan kuulaantii itti naquu qabdu keemikaala sana. Raadiyeetariin keenya immoo yeroo yerootti duubni isaa qulqulleeffamuu qaba. Akkasuma teermoostaatariin keenya illee ligidaa'uu waan danda'uuf kuulaantii sanaan itti dabalamuu qaba. Akkasuma yoommoo qayitii jijjiiruunis barbaachisaadha jechuudha. Egaan barnoota keenya har'aatiin barumsa guddaa irraa barattu jedheetan amanaa. Haa ta'u malee viidiyoo kana bal'inaan kan biraa viidiyoo biroos argachuudhaaf akkasuma dhaloonni biroollee viidiyoo kana fayyadamee balaa konkolaataa hir'isuudhaaf akka isaan bira gahuuf viidiyoo kana subscribe, share godhaa, like godhaa. Waan na dhaggeeffattaniif isinin galateeffadha. Nagaan turaa.